Abdurrahman bara 2010tti Minisootaatti mana nyaataa Afroodeelii fi Giriilii kan banate namoota naannoo isaatti argamaniif tajaajila nyaataa kennuuf ture. Tajaajila mana nyaataa kennuun bira darbee Abdurrahman yeroo ammaa Ameerikaa keessatti badhaafama namoota biizinasii xixiqqaa ka biyyaalessaa ta'ee injifateera. Badhaasa kanaaf dhaqqabuu isaafis gammachuu isaa haala kanaan ibsa. It's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning. Kun anaaf akkan waan badhaasa olompikii badhaafameeti. Sababiin isaas dadhabbii waggaa 12 booda waan argamu tokko waanan ijoollee kiyyaa fi hawaasa kiyyaatti agarsiisu tokkon argadhe. Kun badhaasa guddaadha. Wantoota akkasii guyyaa guyyaan hin argattu jechuun dubbata Abdurrahman erga badhaasicha fudhate. Sirna badhaasichaa irratti haasaa kan taasisan intarpireenarrii Ameerikaa beekamaanii fi hoogganaan bulchiinsa eejensii biizinasii xixiqqaa Isaabellaa Kaasilaas Guzmaan bu'aa bayyii keessa darbuun dhiibbaa weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahman nama abjuu Ameerikaan gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisedha jedhan. Abdurrahman Kaahin yeroo ammaa magaalaawwan lakkuu Minneapolisii fi St. Paul keessatti manneen nyaataa 4 hooggana. Kaahin bara 1996tti baqattummaan gara United States akka seene himuun cimanii hojjechuun baqattoota Ameerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Ameerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa ka bara 2023 irratti dubbateera. Dubbii isaa keessattis akkas jechuun dubbata. We just make sure that we as Somalis, people from Africa in general are hardworking people. We are an asset. Nuyi lammiileen Somaaliyaa Ameerikaa Afrikaa irraa dhufne hojjettoota ciccimoo ta'uu keenya agarsiisuu barbaanna. Nuyi biyya kanaafis ta'e kutaa bulchiinsa Minneapolisiif qabeenyala. Biyya kana keessatti fudhatamuu danda'uu keenyas agarsiisuu dandeenya. Kutaa bulchiinsa Minneapolisiitiif waan guddaa gumaachuu dandeenya jechuun hima. Sababa weerara COVID-19 manneen biizinasii garaagaraa cufaa yeroo turanitti Kaahin mana nyaataa isaa banaa taasiseera. Sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera. Hoogganaa eejensii bulchiinsa biizinasii xixiqqaa Ameerikaa Guzmaanii fi itti aanaan isaanii mana nyaataa Abdurrahman Kaahin Minneapolisitti argamuun daawwataniiru.